عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaallattoota kiyyaa faamilii kiyya warra taatan fi warra faamilii hin taanes faamilii kiyya ta'uudhaan itti dabalamaadha chaanaalii kanarratti laayik sheer sabskiraayib naa kana gootan isin gaafadha. Har'a wanni isin barsiisuu barbaade bakka takkatti aappii tokko boqaahaa kiriptoo kaarransitti maallaqa argachuu dandeessa, paayipoolitti maallaqa argachuu dandeessa, karaa adda addaatiin maallaqa keessa baafachuu dandeessa. Aappiin kunis diskiripshinii irraa isinii haa sweet coin jedhama. Isa isin garsiisa amma walumaan haa daawwannu isiniin jedha. Innis kana walumaan haa daawwannu isiniin jecha. Yoo duraan banattee jiraates yoo barachuu baattes Gmail makeetii wal qabsiista. Sign up with Google kayyoo kana tuwitee wal qabsiistaani. Gmail kana keessa akka barbaadetti hidhatta. Yoo duraan banattee jiraates yoo banachuu baattes anuma duraan banadheetiin jira amma kanuma duraanii kana banachuu jira Gmail duraanitti wal qabsiisee as physical activity yoo yaala tuita Allah was very easy salphaadha kun amma seene was kanaas open browser kana yeroo karaa deemtu boqa kana banattee tuma keessa hayata package kun asirratti bakka sadii narratti beeksisa tokko asirra fidaa beeksisa kana bakka sadii narratti fi dooyitee beeksisa san daawwatte guyyaa guyyaan beeksisa gaggabaabaa tokko haye maallaqa keessaa baafachuuf ka friend ijoo kana dhuftan akkanatti challenge friend yoo kana dhufta yeroo maallaqni kee liinkii isa kanaa nama 20 ergita achi booda siif gadhiifama. Liinkii isa kanaa nama 20 ergite achi booda siif gadhiifama maallaqni kee akkatti keessaa battanis yeroo biraatiin isin garsiisa. Liinkii harakatti sheer godhus sweet coin haa murtii guutuu kayyoo kana akkanatti tuqxee koppii ta'a. Achi booda yoo feete Facebook irratti yoo feete mesejiin yoo feete WhatsAppidhaan kanuma barbaaddeen sheer namaa godhuu dandeessa. Nam 20 yeroo sheer goote influence yookaan filoo isaa kana nama 20 markanaan bas fixe jechuudha. Maallaqa kee asuma dhuftee asin keessaa baafatta jechuudha. Kana work into crypto kana sweet yoo kana karaa kanaan keessaa baafachuu dandeessa. Isin kun crypto currency dha. Karaa saniin akkatti baafatanii yeroo biraa isin barsiisa. Amma gabuufadha amma karaa gabaa maallaqa dalagadhaa isin jaa. Galatoomaa subscribe akkana raanfanne please subscribe na raanfatina. Link kana jala tuqaadha description jala gabuufadha. Nagaa natura jajjabaadha bye bye.